Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. ABO-WBOn gabaasni Aministii Intarnaashinaal hanqina qorannoo dubbii qabatamaa hin taane akka meeshaatti fayyadamuu fi loogiin ka guutamedha jedhe. Aministii Intarnaashinaal waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa saalaa, gabrummaa saalaa fi buqqaatii Oromiyaa keessatti raawwatee jira jechuun ibsu hordofee ABO-WBOn ibsa balaaleffannaa baaseen ibsichi hanqina qorannoo fi loogiin ka guutame ta'uu isaa ibse. Miidhaan koorniyaa irratti hundaa'e hawaasa kamiyyuu keessatti yakkoota suukanneessoo keessaa isa tokkodha ka jedhe WBOn. Miidhaan saalaa dubartootaaf ijoollee durbaa Oromiyaa keessattii fi Oromiyaan alatti mudatu yakka haqa irraa fagaatedha jedheera. Gochoonni akkanaa ifatti balaaleffatamuu, qaama walaba ta'een qoratamuu fi mana murtiitti dhiyaachuu akka qaban ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baasee yakkoota namoota nagaa keessattuu dubartoota irratti raawwataman haaluun sababa itti kennuu yookaas akka salphaatti ilaaluun gonkumaa hin danda'amu jedheera. Waggoota dheeraa miidhaawwan Oromiyaa keessatti raawwataman kunniin dhokfamaa turuu, gidiraa miidhamtootaa galmeessuu fi haalli isaan keessa jiran xiyyeeffannoo addunyaa akka argatu gochuuf carraaqqii akka taasifamu kamiyyuu nuti ni tumsinaa jedhe. Haa ta'u malee gabaasni Aministii Intarnaashinaal namni tokko na gargaaruuf hin dhumne mata duree jedhuun bahe miidhaawwan waggoota dheeraaf xiyyeeffannoo dhaban gara addunyaatti baasuun isaa gaarii ta'us gabaasichi hanqina mala qorannoo dogoggora ragaalee bu'uuraa fi dhimma tokko qofaa irratti xiyyeeffachuun isaa walitti bu'iinsa xaxamaa ta'e kana akka salphaatti ilaaluuf yaaluu isaa agarsiisa jechuun qeeqe. Gabaasichi dhimma qabatamaan ragaadhaan deeggarame kan akka humnoonni hidhatan biroo waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii gochaa kana raawwachuu danda'an irratti xiyyeeffannoo dhabee jedha. Dhugaan kunis dhaabbilee akka Washington Post, Reuters fi Komishinii Mirga Namoomaa Itiyoophiyaatiin mirkanaa'ee jira jechuun qaamota gocha kana raawwatan haala amansiisaa ta'een adda baasuun yoo hin danda'amne itti gaafatamummaa mirkaneessuun hin danda'amu jechuun ibse. Gabaasni tokko yoo qulqullina hin qabaanne namni yakka raawwate sirriitti waan hin beekamneef haqni badni bada ka jedhu WBOn miidhamtoonni gabaasa dhugaa fi ragaa qabatamaa irratti hundaa'e argachuun mirga qabu jedhe. Amnestii Intarnaashinaal ragaa gocha sanaa qabaatus eenyu akka raawwate garuu mirkaneessuu hin dandeenye ka jedhe waraanni bilisummaa Oromoo marroo dirribaa lammeessaatiin durfamu eenyummaa qaamota yakka guddaa kana raawwatanii mirkaneessuu dhabuun yaaddoo guddaadha jedhe. Gabaasichi qaamota waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii gochaa suukanneessaa kana raawwachuun maqaa ABO-WBO balleessan akka jiran hin eerree jechuun ibse. Yakki waraanaa dhimma baay'ee ulfaataa waan ta'eef eenyummaan abbaa raawwate osoo hin mirkanaa'in gabaasni akkasii ba'uun dogoggora guddaa ta'uu addeesse. Gareen mootummaa waliin hidhata qabu kan WBO fakkaatee namoota nagaa ajjeessaa akka ture Washington Post gabaasuu kan ibse ABO-WBO qaamni icciitii hooggantoota olaanoo of keessaa qabu ka goree nageenyaa jedhamuu fi ajaja ajjeechaa suukanneessaa kennuun karaa miidiyaatiin ammoo WBOtti quba qabu jiraachuu isaa Reuters gabaasuus yaadachiise. Mootummaan mala qurxummii qabuuf bishaan gogsuu jedhu fayyadamuun uummata fixaa turuu kan ibse ABO-WBOn gabaasichi miidhaa miidhamtootaa gadi fageenyaan himullee miidhaan kun siyaasa mootummaa kan itti yaadamee karoorfame ta'uu isaa dagatee jira jechuun kun ammoo amantummaa gabaasichaa gadi buusaa jedheera. Gabaasichi qorannoo haalaan hin gaggeeffamnee fi dogoggora ragaalee bu'uuraa akka gabaasicha amansiisummaa isaa gadi buusuu qaba jechuun kan ibseef gabaasichi qorannoon tokko amansiisaa ta'uuf ragaaleen dhiyaatan haala qabatamaa ta'een mirkaneessuu qaba. Garuu gabaasni kun hanqina mala qorannoo irratti hundaa'uun ragaalee dogoggoraa fi walitti hin hidhamne dhiyeessee jira jechuun qeeqe. Gabaasichi WBO irratti qofaa xiyyeeffachuun yakka mootummaan Itoophiyaa humnoonni raayyaa ittisa biyyaaf milishaan raawwatan kan akka ajjeechaa jumlaa, miidhaa salquunnamtii dubartootaa fi buqqaatii uummataa osoo hin ibsin bira darbee jira jedhe. Amnestii Intarnaashinaal mala qorannoo fagoo fi ragaalee hin mirkanaa'in fayyadame jechuun qorannoon lafa irratti hin gaggeeffamne haala qabatamaa naannicha keessa jiru sirriitti hubachuu hin danda'u jedheera. Waraanni bilisummaa Oromoo yakkoota hedduu irratti qorannoo walabaa akka godhamu deddeebi'ee waamicha dhiyeessee turuu isaa kan yaadachiisu ibsi kun haa ta'u malee waamichoonni kunneen mootummaa Itoophiyaa fi
deeggartoota isaa biratti fudhatama argataa akka hin turre eere. Mala qorannoo walabaa dhiisuun kun siyaasa mootummaan Itoophiyaa itti fayyadamudha akka jedhu ABO-WBOn. Mootummaan kun yeroo dheeraaf adeemsa itti gaafatamummaa idil addunyaa mormaa tureera jedha. Fakkeenyaaf mootummaan kun duula dippiloomaasii cimaa gaggeessuun Komishinii Ogeeyyii Mirga Namoomaa Itoophiyaa akka tokkummaa mootummootaa jala ture akka dhaabbatu godhee jira jechuun ibse. Waraanni bilisummaa Oromoo qorannaa hundaa galeessaa fi walaba ta'e akka taasifamu jechuun waamicha yoo taasisu, qorannoon kun Oromiyaa dhiyaa keessatti miidhaa raawwatame qofaa osoo hin taane naannolee Oromiyaa bakka miidhaan gurguddaan raawwatamuu isaa ragaan jiru hunda keessatti gaggeeffamuu qaba jedhe. Miidhamtootaaf akka mirkaneessuun adeemsa walaba ta'e iftoomina qabuu fi qaamolee walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan hundaa qorachuu barbaachisa ta'uu eeruun mala akkasii qofaan itti gaafatamummaa mirkaneessuun kabajaa fi mirga miidhamtootaa eeguun ni danda'ama jechuun ibsee jira. Oduu keenya itti aanuun Biraanuu Naggaa hoggansa paartii Izeemaa gadhiisuu dhaga'ame. Paartiin lammiilee Itoophiyaa hawaasummaaf yookaas Izeemaa yaa'ii waliigalaa hatattamaa kaleessa gaggeesseen hoogganaa haaraa filachuun hiyyoommaa saafinti bakka dura taa'aa paartichaa Biraanuu Naggaa buusuun muuduu beeksisuu isaa miidiyaaleen gabaasan. Paartichi ibsa baaseen hiyyoommaa saafinti kaadhimamaa hooggansa paartichaa wal bira qabuun sagalee caalmaadhaan injifachuun dura taa'aa Izeemaa ta'uun itti gaafatamummaa fudhataniiru. Akka dambii ittiin bulmaata paartichaatti hooggantoonni filataman marsaa aangoo tokkoof ka tajaajilan yoo ta'u kunis waggaa 5 ta'uu isaa ibsameera. Yaa'ii kanaan alatti sanada kakuu adii jedhamu ka duula filannoo biyyaalessaa bara 2026 qophaa'e akkasumas imaammata paartichaa fooyya'ee fi haaraa dabalame sagalee guutuun raggaasifameera. Sanadni kun boqonnaa 10 ka qoodame yoo ta'u imaammata duraan turan 42 fi imaammata haaraa 8 dabalatee walumaa galatti filannoowwan imaammataa 50 of keessaa qabaachuun ibsameera. Paartichi Piroofeesar Biraanuu Naggaa hooggansa dhaabichaa keessaa kabajaan gaggeessuu isaa ibsuun ce'umsi hooggansaa akkasii aadaa dimokiraasii paartilee siyaasaa keessatti dagaagsuuf fakkeenya ta'uu akka danda'u eereera. Akkasumas Piroofeesar Biraanuu Naggaa paartichi erga hundeeffamee kaasee tajaajila kennaniif galateeffateera. Izeemaa yaa'ii waliigalaa idilee isaa lammaffaa bara 2017 gaggeesseen dura taa'aa fi itti aanaa dura taa'aa haaraa filachuu isaa beeksisee ture. Yaa'iin sun dhaadannoo yaada waliin dorgomnaa biyyaaf tokkoomne jedhuun Finfinneetti gaggeeffamee ture. Paartiin Izeemaa caamsaa bara 2012 paartilee siyaasaa mormitootaa 7 walitti makamuun kan hundaa'e yoo ta'u paartilee kunneen keessaa paartii sabboonummaa Gimboo Sabaatti, paartii Biluu, paartii tokkummaa diimokiraasii fi haqaa fi paartii diimokiraatawaa Itoophiyaa, paartii diimokiraatawaa guutuu Itoophiyaa, sochii uummattoota Gaambeellaa, paartii dhalattoota haaraa fi paartii mul'ata Habashaa akka jedhaman keessatti argamu. Filannoo waliigalaa bara 2013 irratti Izeemaan waajjiraalee aanaa 500 keessatti dorgomuun kaadhimamaa 406 dhiyeessus teessoo muraasa qofa argachuu danda'eera. Paartichi yeroo sanatti adeemsi filannoo seeraan ala ture jechuun komatee turuun kan yaadatamu ta'ee jira. Haa ta'u malee Izeemaan mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti teessoo 4 argachuun akkasumas miseensonni isaa mootummaa federaalaa fi naannolee adda addaa keessatti hojii mootummaa irratti tajaajilaa akka jiran ibsameera. Oduu keenya birootiin lammiileen 10,000 Itoophiyaatti baqachaa akka jiran ibsame. Waldhabdee Sudan kibbaa hammaachuu hordofee lammiileen 10,000 lakkaa'aman Itoophiyaatti baqachaa jiraachuu gabaafame. Baha Sudan kibbaatti waldhabdee hidhannoo hammaachaa dhufeen lammiileen nagaa 10,000 lakkaa'aman Okooboo fi naannoo isheerraa baqatanii gara daangaa Itoophiyaatti ce'aa jiraachuu dhaga'ame. Raayyaan ittisa uummattoota Sudan kibbaa jimaata darbe lammiilee nagaa hojjettoonni gargaarsaa fi nageenyaa eegdonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii haleellaa karoorfame dura bakka sana akka gadhiisan ajaja kennuun isaanii Aljeeziraan gabaaseera. Ajajni kun hanga wiixataa har'aatti naannichi guutummaan guutuutti duwwaa ta'uu akka danda'u akeekkachiisee turuunis ibsameera. Qondaalli gargaarsa namoomaa naannichaa Niileewu akka jedhanitti yeroo ammaa magaalaan Akooboo duwwaa taatee jirti. Dubartoonni, daa'immanii fi maanguddoonni ba'anii gara Itoophiyaatti ce'aniiru jechuun
ni hiyaalle'uu dhaabbata oduu Associated Pressitti himaniiru. Qondaalli gargaarsa namoomaa naannichaa kun dilbata galgala sagalee qawwee maashinii naannichatti dhiyaachaa jiru dhaga'amuu ibsaniiru. Ajajni yeroo xumuraa raayyaa ittisa biyyaa wiixata waaree booda akka xumuramu karoorfamee turuus ibsaniiru. Wallabdeen kun hojii waraanaa mootummaa farra mormitootaa irratti gaggeeffamu kabaatii guraandhalaa jalqabee fi Opereeshinii Enduring Peace jedhamee moggaafame waliin wal qabata. Humnoonni mormitootaa muddee darbee irraa eegalee ejjennoo mootummaa qabaachuu jalqabuun guutuu bulchiinsaa Joongilee keessatti namoota 280,080 ol buqqa'uun gabaafameera. Akkasumas koomishiniin mirgoota namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Sudan kibbaa irratti hojjetu hoggansi biyyattii rakkoo amma mudate kana ciminaan yoo hin furre gara waraana guutuutti deebi'uu akka danda'u akeekkachiiseera. Koomishinichi akka ibseetti yakkoonni ammeenyaa dabalataan akka hin babal'anne, dhaabbileen mootummaa akka hin kufnee fi ce'umsi siyaasaa biyyattii akka hin miidhamneef tumsi biyyaalessaa naannoo fi idil addunyaa hatattamaan barbaachisaa ta'uu ibseera. Oduu keenya dhumaatiin Ameerikaa fi Israa'el nama nuti barbaannu qofaan Iraan hoogganuu qaba jechuun yaada isaanii ibsatan. Hoogganaa Iraan dhabamsiisuu keessatti biyyoonni ga'ee qaban US fi Israa'el nama nuti barbaannu qofaan Iraan hoogganamuu qabdi jedhan. Hoogganaa Iraan Ayyaatolaa Ali Kaameenii erga ajjeesanii booda bulchaa haaraa filatamuu ofii feeruu akka barbaadan biyyoonni kunneen himaniiru. Kuta'ee Iraan yaada biyyoota masaanuu ishee kana teellaatti dhiisuun hoogganaa Iraan taasisuun ilma Ayyaatolaa Ali Kaameenii muudde. Kun ammoo Ameerikaan akka dheekkamtu taasisuu isaa miidiyaaleen gabaasaa jiran. Taateen kun yeroo baha giddu galeessatti lolli hammaataa jirutti dhaga'ame. Ilmi abbaa isaa duubaan waggoota kurnaniif hojjechaa ture ejjennoo abbaa isaa tarkaanfachiisuuf aangoo abbaa isaa qabachuu miidiyaaleen gabaasu. Maajtoobaa Kaameeniin humna eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan waliin walitti dhufeenya dhiyoo akka qabu himama. Muktaabaan humna waraanaa cimaa kanattis osoo barnoota amantaa barachuuf hin deemin durasitti makamee waliin hojjechaa tureera. Hidhata qabaachaa ture itti fufsiisuu isaatiinis amma aangoo guddaa kanarratti akka muudamu taasise. Waggaa 2 dura abbaan isaa ilmi isaa akka isa hin dhaalle dubbatee ture. Sababiin isaa ammoo aangoo mootii hin dhaalamu, akkasumas aangoo maatiidhaan dhaalamuu duraan ture ofiin aangoorraa kaasan akka biyyattiitti deebi'uu hin barbaannu yaada jedhu laatanii turan. Ayyaatolaan akkasaa jedhan malee bulchiinsi amantaa inni ijaaree deeme amma wallaansoo jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keessa akka jiru ilma isaa bakka buusaa akka jiru miidiyaaleen gabaasan. Amma aangoon ka jiru biyyattii to'ataa akka jiru eegdota warraaqsaa Iraan akka ta'e himama. Biyyattii akka bulchuufis erga Ayyaatolaa Ali Kaameeniin Ameerikaan ajjeefamee ilmi isaa aangootti ol ba'u warra gabaafamaa jira. Haa ta'u malee filamuun Mojtaabaa Kaameenii pirezidaantii Tiraamp hin gammachiifne. Baha giddu galeessaatti bulchiinsa ajajamaa gadi dhaabuu ka barbaadan Ameerikaa fi Israa'el filamuu ilma Ayyaatolaa mormaniiru. Tiraamp akka jedhetti muudamuun Mojtaabaa Kaameenii fudhatama hin qabu jedheera. Torban darbe akkasumas dilbata ganama pirezidaantii US Doonaald Tiraamp gaggeessaa waliigalaa Iraan filachuu keessatti ga'ee qabaachuu akka fedhan dubbatanii turan. Tiraamp amma bakka abbaasaa akka bakka bu'ee Mojtaabaa Kaameenii akka filamu mormaniiru. Anaaf ilmi Ayyaatolaa Ali Kaameenii muudamuun fudhatama hin qabu jedhan. Itti dabaluun utuu nuti hin mirkaneessin eenyuyyuu Iraan bulchuu akka hin dandeenye amanuu qabu jedhaniiru. Ka filatamu yoo ta'e ammoo adamsinee ajjeesuu itti fufna jechuun yaada laatan. Israa'elis gama isheetiin Iraan gaggeessuuf ka filatamu nama nuti feenu ta'uudhaa baannaan adamsinee ajjeesuu itti fufna jechuun dhaadatteetti. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo miidiyaa odeeffannoo narra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.